Ashama arkafuni akkam jirtan hordoftoonni chaanaanii Boontuu Salaalee jalatti argamtan jirtu isiniin jedha ani jira galata waaqayyo baga nagaan nuutan gara chaanaanii fuula isiniin jechuun barbaada. Egaa har'a ijoollee like share gochuun dagatinadha viidiyoo kiyya. Inna warreen demoo Boontuu jabaadhu eessatti baddee Boontuu jirtaay maal taatee akka duraan YouTube fayyadamtu viidiyoon galakkistuu liifi seentu ijoollee baay'inaan jechaa jira. Waan ta'eef iyyuu haala naawwannaa mijanneef isin jira nagaggafachuu keessaniifis galatooma isiniin jechuun barbaada. Asumarraan kaanii irra laala fresh feeree ta'een jira waan ta'eef iyyuu nama kennan oofaa jira isiniin jedha ishee. Har'aan ittiin eebbifamee ba'e waan ta'eef iyyuu dhiisaa qabnu fiqaadii fudhadhee san kennu Dubaay keessa ittiin oofaa jira. Dhaala dhugaa bakkaan ittiin akkattan oofaa jiru iyyuu ilaaltanii qo'a. Soo sanitti fakkaatiin dhuguma isiniin jedha. Isuma dhugaa isiniin jedha. Inna amma gara safaraa galaa deemnaa isiniin jedha. Innaa kanaaf iyyuu kan akkanatti isiniin jedha yoo jireenyi namatti toltala. Bakka kana booda isiniin jedha dhiisigaa biyya keessa biyya alaatti makiina lafa deemuun hin jiru isiniin jedha waaqarra shii ofuu malee. Inna waan baay'ee tokko namatti toludha isiniin jedha isinillee barachuu barbaadan baraddaa isiniin jedha haaluma salphaadhaan huuftanii isiniin jedha waan baay'ee qallaalidha isiniin jedha waan baay'ee akkas ulfaatu miti isiniin jedha. Gazzaballee cimmaarillee argattu kushinaa hojjechuurra mana qulqulleessurra isa kanaan immoo gazzaba baay'ee argattanii. Kanaaf iyyuu akkuma koo kana yoo barbaadan shufeerii ta'uu barbaadan baraddaa isiniin jedha. Warri hin barannaa iyyini Boontuu xumura viidiyoo kiyyaatitti na waliin tura kan olaalaa iddoo kanatti muuziqaa isinii bana. Inni akkana jedha kannaan ta'e jireenyi bu'aa bahii hedduu qabdi waan ta'eef jireenyi tokko isinii tokkotti waan baay'eedha waan ta'eef kana isiniin jedha. Yaada qabdan immoo koomentii irratti barreessadha haasaadha dubbadhaadha isiniin jedha. Amma kanaaf ijoolleen keenya akkana jechuun barbaada akkanatti shufeerinaa baraddaadhaa isin hawwaattaa yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama argattanii jijjiiramtaniillee gara biyya keessaniillee galtanii isiniin jedha. Amma kanaaf iyyuu dammoo ijoolleen keenya asirratti amma karaa miidiyaa kana kan dhufaa jiru dhugaa baay'ee tokko kan nama ajaa'ibu baay'ee tokko kan nama azaansiisudha jechuudha. Keessattuu nuti ijoollee shamarranii yoomiyyuu barumsa namarraa fudhannu maaliif akka ta'e hin beeku dhugaa dubbachuuf jechuudha. Dhugaana baay'ee tokko nagarrama. Har'a osoo hin taane kuni tokkoon kun har'a dhufeef osoo hin taane dursumaa jechuudha. Ijoolleen baay'ee miidhamanii deebi'anii nuuf barumsa kennanii nuti immoo deebineetuma waan hin taane irratti kubna. Dhiira hin beekne dhiira maninatii isaan beekne waliin maal biyya hambaa maal gochuu deemne hojjechuudhaaf jijjiiramuudhaaf jijjiiruudhaaf kan ijoollee qabnu ijoollee keenya jijjiiruuf kan maatiillee qabnullee maatii keenya jijjiiruudhaaf kan biyyaa baane waan ta'eef yoo dhirsa barbaanne gallee heerumuu yoo dhiira barbaanne ijoollee biyyaa jaalannee gallee heerumuu jireenya keenya barbaanne taanaan biyyatti gallee jireenya keenya godhachuudha malee birrii asitti namatti kenninee deemnee raawwannee ani rakkadhee ani beela'ee ani dhoobodhee wayne waanuma kana jala waaqayyo sinaa baasu dhugaa isiniin jedha. Warri tan kaayyoo keessaniin baatan gadheen takka isin dogongorsiisii waaqayyo dammoo gadhee hiriyaa sanirraa haa qabu isiniin jedha. Amin jedha dhuguma isiniin jedha. Ijoollee namni nama dogongorsiisa isinii galee ijoollumti keenya nagahumaan jechuudha mana koontiraataa hojjetu. Kootu akkana godii akkas ta'ee akkana godii jedhanii waan baay'ee irraan gahan baay'ee jira waan ta'eef iyyuu kanaaf iyyuu rabbi immoo waan akkanaa jala baasetoo rabbi nagaan biyya keenyatti nu haa galchu isiniin jedha. Namni gisee kanaan nan hojjedhee nyaadha hin jedhu dafqa kee nyaachuudhaaf kan kaatu isiniin jedha. Dafqa kee barbaaduudhaaf birrii kee nyaachuudhaaf inna ani beeku dhugaa hin ulfaata jireenyi lafa tanaa xiqqoodha. Hammam kan jiraannuudhaaf har'a duunee boru duunee keenya kan hin beekne garuu dhaabbatatti wal nyaachaa jirra isiniin jedha. Homtuu nutti fakkaatu kan olaalaa kan wasitti makiinaa nuuf akkatan jiru santi mul'ata hidhee tana yaada kan akkatan ishee azoorula isa wasanitti fakkaatin isuma dhugaa isiniin jedha. Baraddaa isiniin jedha isin fayyada bu'aa qabaa birrii baay'ee isinii kaffalama. Ijoollee mana barumsaa geessitu teessan dadhabdoo ol taatellee hojii geessitanii hojii fiddanii ani kan ijoollee nan geessaa
niitii yasimoo fuudhee naqee fidee lufaa akka isheen soofaa battee jirti erga durii dadhabee jira makiinaa oofunaan jettee isee dhuftee siniin jedha kana waddii teejjee sanaa fataa jettee taa'u bichaadha siniin jedha madaaminti yashi inni akkana jira kan olaanaa jireenyi biyya hambaayyoo jijjiiramu barbaadde waaqayyo haaluma salphaadha si jijjiira siniin jedha yoo ati nama alaamaa qabu taate nama kaayyoo qabu taate siniin jedha ijoolleen dammoo haala kamiin akkamitti boontoon ulfaatumoo akkami jettan dammoo komentii jalatti na barreessaa siniin jedha komentii keessan dubbisee tanana viidiyoo taanu haala isaa isinitti hima siniin jechuu barbaada kanaafiyyuu akkana turte kaagino akkana jirte siniin jedha amma garri safara kiyyaadha kan deemaa jirru siniin jedheen jira garuu hin keenye ganaadha amma viidiyoo kiyyaatitti na waliin turaa siniin jedha baay'ee sin jaalla baay'ee sin kabaja waaqayyo dammoo hunduma keenyayyuu kaayyoon keenya galmaan nu geessisee nagaan biyya keenyatti nu haa galchu siniin jedha dhugaa dubbachuuf jechuudha waan baay'ee ulfaatudha nama keessattuu haala karaa miidiyaatirra deemaa jiru kuni waan baay'ee nama sodaachisu waan baay'ee nama astaaludha siniin jedha manኛው ምንም አይደለም ያልፋል ሁሉ ነገር ማላለፍ ነገር የለም እና እንደርበስን እንጀዳው እንደምቶዩ ቦላወንኮ ስንትቶልና ሸርጎቹ እንደገተና ቪዲዮ የስን እንጀዳ አኖ ከነንት ላላዳ ሰፈርኩ ሰፈር የውተው ደንዳ አንቺ እንጀራችን ጅሮ እና ከነስን እንጀራ ከነንት ጋር ባይሰው ደስ ይላል ካንተ እንኳን መኪና ሸሸራ ከከከከ galata kee waaqayyo maaltu galata hoote inala malee inni akka nama gubboo birrii namarraa nyaatu bara waaqayyo yoo waaqayyo galmaa si ga'eeti galatoome yaa rabbi koo yoo jette ani maali akkasaan jettee na bira dabartaa seeniin jedhu bara rabbi garuu namni galatoome maani galatoome bichaa waan itti acha sadi kaasiin jedha waan itti jedhitiin jechuun isaa dammoo wahiin harka kenna nagaa nagaafadhu seeniin jedhu bara kaza xiqqishooshii waanuma xiqqooshii natti jedhisiin jedha waaqayyo garuu nama akkasii diimti siniin jedha na rabbi dammoo hunduma keenyayyuu wanta nuti yaanni galma nugaa suuta hojjenne malee yookaan galma hin geenyu waan ta'eef suutuma jedhaan siniin jedha obbolaawwan kooshii Nanti kana fakkaachaa jira kalala sana fataa jedhachu marraanishi namoota tolamenti kiram si wafaa jirti jedhiya ijoolleen keenya viidiyoo nama laayikii godha amma sheerii nama godha laayikoo nama gootummaa rakkoo qaba waliif haalaallo viidiyoo nama laala yoo laaltan immoo laayikii nama godha koomentiilee nama barreessa viidiyoon gaariin jiraachuu danda'a viidiyoo badaan jiraachuu danda'a nama tokko yaada lafa kaa'e siniin jedha namanninyoo wanna waliin turtaniif illee galatooma siniin jedha kan tanaan naannoo makiinaa horii gadi hoofaa wala isheen Dubaay keessa barbaadan jechuudha na rakkatina heeloo jechuu bichaa siniin jedha na waliin turaa amma xumuraatetti